Namni tokko jiruu lama qaba. Timaatimiidhaan hariiroo guddaa qabdaati. Namni keenya akkana fakkaatutti yoo jibbille laayikii tuqa. Yoo jaalatellee laayikii tuqa na fakkaata. Riyaalitiin lafa jiru kan biraati. Akkam jedheetiin hawaasa keessa deema. Yoo ati qilee seentallees waliin qilee seena jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota qophii keenya. Qophii simboo keenya torbaaniin qabannee simbiraan geenyu guyyaa har'aas miidhagfannee qopheeffannee anaa fi obboleessi kiyya Muhammad Nur qabannee isiniif dhufnee jirra. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti waliin turaan affeerraa keenna. Mami, assalamu alaikum. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naafi baga nagaa walitti dachaanii. Qophii keenya simboo torbee kanaas bifa asiin dura bartanii sagantaalee miidhagoo ta'an keessummoota haaraa qabanneetiin kan daawwattoota keenya biraan gahuudhaaf fi qophii keenya xumuranii istuudiyootti wal garee jirru baga nagaa walitti dachaanii kaa. Baga nagaa walitti qofaa hojii osoo hin ta'in daawwattoota keenyas baga nagaa walitti dachaanii jenna. Torbeen akkam jenneetiin eegallamire? Torbeen akkamii gaafii keenya yeroo hundaati. Gaafii keenya amma dura wal gaafannaa har'a yoo daawwattoota gaafannee hoo. Baay'ee asiin duras of qofaa miti kan gaafataa jiru. Wanta asitti wal gaafannu daawwattoota keenya illee gaafataa jirra. Daawwattoonni keenya walis gaafannee deebii deebisaa turre amma ammoo daawwattoota keenya irraa deebii. Daawwattoota keenya irraa deebii neena. Daawwattoota keenya torbeen isin bira maal fakkaata ture? Baay'ee torbee kana keessa waan gaggaarii kan dhagaa turellee jira. Mee maal dhageetti maaltu jira si bira wannummaan gaarii ati dhageette koona nullee dhageessisi maami. Yeroo ammaa kana biyya keenyatti wanti cinqaa guddatee jiru dhimma boba'aatii wal qabateetiin konkolaattonni hedduun biyyarraa bahanii maatii isaaniirraa fagaatanii iddoo garaagaraatti yeroo rakkachaa jiranii kan agarru magaalaa keessas ta'e iddoolee garaagaraatti garuu immoo torbee darbee kana keessa rakkoon kun furamuudhaaf akka deemaa jiru. Boba'aan asiin dura mootummaan hayyameetiin gallakkisu almost dachaa saniin akka dabaluudha kan beeksisni bahee yookaan immoo bakka dur turutti akka deebi'u. Bakka dur turutti akka deebi'uudha kan ibsi kenname. Kun waan guddaadha. Namni baay'ee rakkatee jira. Boba'aa kana wal qabateetiin konkolaachistoota qofaa miti. Konkolaachistoonni sunni waan hedduu fe'aniitiin gara iddoo garaagaraa deemanii namni wanti sun bira dhaqqabu callaatu dhaqqabuu ni mala. Wanta nyaataaf nama tajaajilutu dhaqqabuu ni mala. Waan hedduutu dhaqqabuu mala. Kunniin hundinuu sababa kanaan hanqateetiin ture biyya kana keessatti almost ji'a tokko lusunatti fakkaate. Namoonni gariin fakkeenyaaf kan akka kiyyaa warri lafoo ta'anii warroota makiinaa qaban yookaan immoo makiinaa manaa yookaan immoo makiinaa dhuunfaa isaanii fayyadaman qofa waan cinqaman se'a yookaan immoo isaan qofa irratti waan dabale se'a. Garuu boba'aan dabaluu yookaan immoo boba'aan dhabamuun gatii meeshaa dukkaana irraa suuqirraa bitan nuu dabale. Bakka hedduutti gatiin bishaanii dabalee. Gatii waan dhugaatii dabalee, gatii nyaataa dabalee, sababa boba'aan dabalee. Magaalaa biraarraa bafa'amee magaalaa biraa dhufa waan ta'eef meeshaan sababa boba'aan dabaleef gatiin fe'umsaan dabala. Sababa gatiin fe'umsaa dabaleef ammoo meeshaan tokko ni dabala. Wanti hundi gatiin ni dabala. Kun immoo hamma ta'e tokko ni furama jenneetiin kan yaadnu. Garuu daldaltoota biyya keenyaa kanarratti wanti baratame tokko jira. Sababa tokkoon yookaan rakkoo tokkoon gatiin wanta nuti fayyadamnu tokko ol ka'a. Garuu yoo rakkoon sun furamellee yeroo gadi bu'uun arginu. Garuu kan ammoo daldaltoonni keenyiin illee waan kana irraa akka of eeggatan abdii qabna. Maaliif rakkoon keenya rakkoo hawaasaati. Rakkoon hawaasaa rakkoo keenya. Fakkeenyaaf wanni alarraa galu dachaadhaan eda'uun mala. Timaatimni maaliif eda'a? Fe'amee dhufa kaa. Timaatimni ganduma itti oomishamu keessatti. Ganda itti oomishamu keessatti illee timaatimni eda'a. Kun garuu hubannoo waan hin jirreef beeki. Timaatimni jettee ta'uu ni mala. Wantoonni garaagaraa fe'amanii iddoo tokko gara iddoo biraa gaaf deeman sababa gatiif dabaluutu jira. Garuu wanti sun yoo sirraa'u qaba. Iddoo itti gurguramu sanatti immoo fe'aan yoo hin jiraanne baasiin garaagaraa yoo irra hin jiraanne hiikan qabuyyuu. Daawwattoonni keenya waan hedduu keessaa naaf maaliif timaatima xiyyeeffate jedhaniitiin gaafachuu malanii. Beekamaadha. Daawwattoonni keenya baay'ee nu hubatan jedheetiin yaada. Timaatimiidhaan hariiroo guddaa qabdaati. Timaatimii wajjin hariiroo guddaa qabda. Sanumaaf himee torbee kana mee itti fayyadama sooshaal miidiyaadhaan wal qabateetiin jiruuf jireenyi keenya kan sooshaal miidiyaa akkam fakkaata? Jiruuf jireenyi keenya immoo kan sooshaal miidiyaan ala riil laayif jennu jechuudha. Maal fakkaata? Maammi yaada bareedaa kaasee yaadni kuni wanti kuni waan dhuunfaatti nama dhuunfaallee dhiibbaa irratti uumaa jirudha. Itti fayyadamni sooshaal miidiyaa namni tokko yeroo kanatti jiruu sooshaal miidiyaa irraati. Namni tokko jiruu lama qaba yeroo kana keessatti. Nama jiruu sooshaal miidiyaatii fi jiruu lafarraa. Nama hedduu isaa keessattuu warra sooshaal miidiyaa irratti waa poost godhan jiruu isaa sooshaal miidiyaa irraatii fi jiruu isaa lafarraa garaagara. Sigalee sooshaal miidiyaa irratti waan leegjarii yoo himaxansaa uffata leegjarii godhatee makiinaa gaggaarii qabatee bakka gaggaarii oolee akkasitti sooshaal miidiyaa irratti himaxansaa jireenyi isaa lafarraa immoo bakka san hin jiru. Wanni kun ammoo dhuunfaa irratti saayikooloojii irratti dhiibbaa uuma. Sigalee waan silaa namni ittiin si beeku san
gaafa social media irratti waan kasaniin si beekanii gaafa lafarratti waan san godhuu dadhabde immoo gadaantummaa wayii si dhagahama hin danda'u wayii si dhagahama. Wanni kun ammoo akka saayikooloojii dhiibbaa guddaa qaba waan ta'eef waan akkaan nama hedduu wanti godhaa jiru yeroo kanatti wanti kun. Eeyyannaa fi qabxiin ati kaaste qabxii hedduu bareedaadha. Namoonni hedduun sooshaal miidiyaa irratti jireenyi isaaniitii fi jireenyi isaan sooshaal miidiyaadhaan ala jiraatan heddullee jechuu baanne irra caalaan garuu faallaa saniiti kan jiraatanii. Jireenyi isaanii kan sooshaal miidiyaa gubbaa jireenya hedduu leegjarii ta'e jiraatanii. Itti qophaa'aniitiin kaameraa qopheeffatanii istuudiyoo yookaan immoo iddoo viidiyoo sanitti waraaban yookaan suuraa sanitti kan illee qopheeffatanii itti yaadaniitiin uffata qopheeffatanii jecha qopheeffatanii jecha bareechifatanii yeroo hedduu itti qophaa'aniitiin kan sagantaa sana yookaan immoo viidiyoo gabaabaa sanni waraaban jechuudha. Kan ammoo namoonni hedduun illee dogongoruu qabu. Sooshaal miidiyaa irratti jireenyi kun hedduu ulfaataadha. Garuu immoo miidhamaan namoota isaan daawwatu miti. Isaan mootu miidhamaadha. Akkamitti naan jettu nam tokko gaaf sooshaal miidiyaa irratti jireenyi isaa jireenya qaalii jiraatu ta'e jechuudha. Konkolaataan deemuun konkolaataa qaalii gaafa ta'e jechuudha. Sigalee viidiyoo yeroo gabaabaa qofa waraabuudhaaf jedheetiin konkolaataa hiriyyaa yookaan immoo konkolaataa isaa kan hin taane yookaan mana isaa kan hin taane jireenya isaatiin faallaa kan ta'e fayyadamuu danda'a. Garuu immoo riyaalitiin lafa jiru kan biraati. Akkam jedheetiin hawaasa keessa deema. Fakkeenyaaf namni sun hawaasa keessatti beekamaadha. Akka dhugaan ta'in akka sobaa jiru sammuun namaa kuni akka sobaa jiru yoo beeke akka uf sobaa jiru. Waan nama sobaa jiru itti fakkaata malee namni yeroo baay'ee irra deddeebi'ee sammuu isaa tana sobee jedhee deebi'ee waan hin taane miira biraatu itti dhaga'ame. Inni dirqamalleedha. Jireenya akkasiin jiraachuudhaaf dirqama. Fakkeenyaaf hoteela inni itti nyaata nyaatu hoteela gurguddaa ta'uu ni mala. Hoteela ordinerii ta'e seenetiin si wajjin nyaachuu hin danda'u jechuudha. Maaliif isa akka beektu hoteela biraatitti. Kanaafuu dirqama achi deemaa jechuudha. Guyyaa tokko achi deema, lammaffaan deema, sadaffaan deema. Irra deddeebi'aa gaafa deemu kasaaraa biraa keessa seena namtichi kuni. Kanaaf sooshaal miidiyaa gubbaatti waan qabdu yoo baate uummata biratti illee fudhatamanii qabaatta. Jireenyi kan keelesii laafa. Yoo hin taane immoo cinqii biraa keessa galta. Walumaa galatti akka gorsaatitti haga beekuun akka gorsaatitti wanni hadhaamu maal ta'e beektaa? Namoonni sooshaal miidiyaa kana fayyadaman nama akka biizinasaatti sooshaal miidiyaa fayyadamantu jira. Fakkeenyaaf yuutuub irratti viidiyoo gadhiisuudhaan galii isaanii biizinasa isaaniiti. TikTokii dalaguun biizinasa isaaniiti. Akka biizinasaatitti warra qabatanii waan gadhiisanii fi waan sooshaal miidiyaa irra maxxansanis warra beekan jechuudha. Akka biizinasaatitti xiyyeeffatee yeroo dalagan. Warri sunniin biizinasa isaaniiti. Sigalee warri sooshaal miidiyaan biizinasa isaan ta'in warri sooshaal miidiyaan biizinasa isaan ta'in maaliif sooshaal miidiyaa irratti jireenya isaa maxxansa? Jireenya guyyaa isaa jechuudha. Hoteela kanaa waa nyaadhee, nyaata akkanaa nyaadhee, uffata akkanaa uffadhee, bakka akkanaa oolee jechuun maaliif barbaachisa? Sigalee wanni ijji itti baay'attee duubaan bala jira. Jireenya kee fakkeenyaaf namni maatii isaa qabu sooshaal miidiyaa kanarratti mee maamii akkuma dhuunfaa keessatti daawwattoonni kennallee haa tilmaamanii nama meeqa maatii isaa guutuu beekna. Nama sooshaal miidiyaa irratti hin beekne jechuun nama lafarratti hin beekne sooshaal miidiyaa kana irratti maatii isaa guutuu beekna. Ilma meeqa akka inni qabu. Niitiin isaa akkam akka jirtu. Saalooniin isaa soofaa akkamii akka qabu. Teessoon saaloonii isaa, manyitaan isaa, algaan isaa akkam akka jiru nama beeku jira sooshaal miidiyaa kana gubbaa. Waan hunda isaa sooshaal miidiyaa gubbatti maxxansa. Kun ammoo jireenya silaa maatii, jireenya silaa tasgabbii maatii san tasgabbii san dhooqa. Sooshaal miidiyaa irratti waan kanneen hunda maxxansu. Kanaafuu yoo sooshaal miidiyaa akka biizinasaatti qabattee istuudiyoo keessa sirreeffattee bakka silaa waan silaa biizinasaaf ta'u san qofa sooshaal miidiyaa irratti maxxansuudha malee maatii kee haadha warraa, ilmaan, haadhaa fi abbaa sooshaal miidiyaa irratti baasuun sigalee haadha abbaa waliin taphachuun, haadha abbaa waliin qalladuun rakkoon qabu shari'atti illee garuu qalladaa haadha abbaa keessatti qalladaa sooshaal miidiyaa irratti maxxansuun sadarkaa isaanii san gabbuusuudha malee jaalala isaanii qabdu san akkasitti agarsiisu sooshaal miidiyaa gubbatti suura abbaa keetii yookaan immoo abbaa kee waliin tapha wayii taphataa sooshaal miidiyaa gubbatti maxxansuun jaalala abbaa keetii qabdu san agarsiisaa jirta jechuu miti. Maybe sadarkaa isaanii abboonni keenya kabajaa isaanii kan eeggatanii jiraatan hanga amma iccitii isaanii iccitii maatii isaanii eeguudhaan kabajaa isaanii eeguudhaan bakka maratti mul'achuu dhabuudhaan kan hagaadhaa kabajamanii kabajaan isaanii eegamee jiraateef jechuudha. Nu ammoo fuunee waan isaan umrii isaanii guutuu kabajaa isaanii eeganii jiraatan waliin taphataa kolfa isaanii miidiyaa gubbatti nama miliyoona duratti maxxansuun kabajaa isaanii gabbuusudha malee jaalalli isaanii qabnu ibsu miti. Kanaafuu jireenya keenya jireenya silaa sooshaal miidiyaa irratti maxxansuu qabu waan silaa sooshaal miidiyaa irratti maxxansuu qabnuu fi waan maxxansuu hin qabne adda beekuun waan akkaan barbaachisaadha waan akkaan nama hubulle sooshaal miidiyaan kun itti fayyadama isaa yoo wallaalee jechuudha. Namni irra hedduun gaafa sooshaal miidiyaa kana keessatti immoo karaa tiiktookiin
viidiyoo garaagaraa hojjetaatiin gaafa gara hawaasaatti bahu kaayyoon isaa inni guddaan beekamtii bira argachuudha. Beekamtiin kun dhufuun isaan oolu garuu booda na dhoksaatu dhufuun mala. Sigalee. Na dhoksaa diyyanii. Akkasii sigalee adda mul'achuu barbaadda adda beekamuu barbaadda garuu booda na dhoksaatu dhufuu danda'a. Maaliifi akkuma wanta gaarii kan kee hunda sooshaal miidiyaa irratti poost gootiitiin namoonni hedduun si beekan sanii salphini kan kee lacha gubbaatti kan poost ta'u beeke. Salphini kan kee dhokatu salphina kan kee dhokfachuu danda'a. Salphinni warra sooshaal miidiyaa irratti beekamaatii fi nama sooshaal miidiyaa irratti hin beekamin tokko fuudhanii sooshaal miidiyaa irratti yoo maxxansan salphinni isaa san namni wanti kennaafi fookasiin kennuuf warra. Nama sooshaal miidiyaa irratti beekamaa tokko immoo fuutee suuraa isaa wahii citii isaa wahii sooshaal miidiyaa irratti yoo baaste miiliyoonota ilaalama waan maal ta'e waan sooshaal miidiyaa irratti beekamaa ta'eef sooshaal miidiyaan gara tokkoon bu'aan isaallee akkuma jiru sooshaal miidiyaa irratti beekamuun yoo waan sirriidhaan beekamte osoo jiru balaallee qaba. Cinqaallee qaba jechuudha. Ni gaafita na dhoksaatu dhufa boodarra waan hedduudha kan sooshaal miidiyaan kun nu barsiisaa ture jechuudha fi daawwattoonni keenyallee yaada keessan nu kenna dhimma kanarratti dhimmi kun hedduu dhimma yaachisaa waan ta'eef akkaataan itti fayyadama sooshaal miidiyaa keenyaa hedduu ulfaataadha. Barnootaaf osoo hin ta'in baay'ee namoonni beekamuudha gaafa barbaadanii wanti isaan hojjetan waan fokkataadha. Amantii arrabsuu, saba arrabsuu, nama xiqqeessuu sigalee waan khayrii hin hojjetan. Gaafa beekamtii argachuu barbaadan waan hin taane waan hamtuu waan uummata walitti buusu kana hojjetanii kun immoo booddeen isaa salphina. Kana wanni hedduun ajaa'ibammoo maamii yaadaati kaaste kana irratti nama waan badaa hojjetu fakkeenyaaf waan fokkataa waan silaa aadatti illee safuu waan akka biyyoomaatti illee silaa seeraan alaa waan akka amantaatti illee haraamaa wahii dalagee nama sooshaal miidiyaa kana irratti laayikii miiliyoonotaan koomentii 100,000 argata. Sigalee maaliif akkas ta'e namoonni sooshaal miidiyaa kana irratti waan gaggaarii dalagan hedduu bahe kan fooloowarsii hin qabne hordoftoota hin qaban laayikii hin qaban namni isaan hin beeku waan gaggaarii akka aadaatti illee akka amantaatti illee akka biyyaatti illee waan gaggaarii warri dabarsan sooshaal miidiyaa kana irra guutuudha. Garuu kan hordoftoota hedduu qabu warra nama arrabsu warra ganda arrabsu warra amantii arrabsu warra nama dhuunfaa arrabsu nama qeequ kanneen qofa warri namni keenya yeroo hedduu waan akka malee yeroo hedduu na aarsuu fi gaafii natti ogeessaa jiru. Warroonni sooshaal miidiyaa irratti isin hordoftan namni gargariin hin beekullee akka waan hin beekne jechuun hin beekullee namni wallaaleeti moo neechisiisa. Namni keenya akkana fakkaatutti yoo jibbellee laayikii tuqa yoo jaalatellee laayikii tuqa na fakkaata. Maaliifi warroota waan babbadaa dalagantu irra hedduu laayikii gurguddaa qabaata. Saniif akkas jedhe. Kanaaf kun namoonni kunniin real content creator'idha. Sammuu hawaasaa argatanii jiran sigalee. Sammuun hawaasaa akka isaan hubatanitti fi akka content isaaniitti yoo ilaaltu waan keerii kanneen irra waan hamtu kana barbaada jechuudha. Kanaaf yoon ati waan gaarii post gooteetiin view hin arganne waan hamtuu gaaf post gootu view hedduu argatta. Kana jechuun hawaasni keenya eessa keessa jira? Baay'ee amma wanti haasa'arru wanta warra content creator kun qofa miti. Warroota nuus dabalatee warroota sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti wantoota garaagaraa daawwannu jechuudha. Kanaaf waan daawwannu beekuu qabna. Waan hordofuu qabnullee beekuu qabna. Qaama hordofuu qabnus beekuu qabna. Qaama tokko hordofuun isaa beekamtii kennuudha. Nama tokko sooshaal miidiyaa gubbaatti fooloo goote jechuun nama san jaalattee jirta. Fakkeenya kiyya hordofuudha bar fooloo jechuun hordofuudha. Namni ati hordoftu immoo nama fakkeenya ishee ta'uu jire. Si duuba jira jechuun waan keessa. Isa duubaan sallaftee jirtaati. Wanni kun akkasitti hubachuu qaba namni. Nama tokko fooloo goote jechuun si duubaan hiriiree jira si hordofa yoo ati bakka ati deemte deema yoo ati asfaaltiirra deemte asfaaltiin si yoo ati piistarra deemte piistarra si yoo ati qilee seentallee waliin qilee seena jechuudha fooloo goote jechuun. Kanaafuu nama fooloo goonuu fi nama fooloo hin beekne addaan baasuun waan akkam barbaachisaati. Kanaaf dhimmi sooshaal miidiyaa kun akkuma duratti dubbanne waan hedduu yaachisaa waan ta'eef daawwattoonni keenyinis haala itti fayyadama sooshaal miidiyaa keenyaa baay'ee sirreessuu qabna. Baay'ee istresiin gaafa baay'atu akkuma yeroo garaagaraa sooshaal miidiyaa kanarratti nuuma baay'ataa dhufaa jira. Lubbuu fi balleessuun kun baay'ataa dhufaa jira. Kuni stresii sooshaal miidiyaan kun fidu keessaa tokkodha. Kanaaf itti fayyadamni sooshaal miidiyaa keenyaa haala of eeggannoo qabuun ta'uu qabaadha kan jedhu simboo keenya torbee kana dhaamsa akkasii dabarsuunaa fi mee sagantaa ta'uu daawwannuutti dachaan qaba. Daawwattoota keenya sagantaa simboo keenya akkuma itti fufti jira sagantaa itti aanu daawwannee kan walitti deebinu ta'a nurraan fagaatiin as hin jenna.